United States baatii 5 oliif gargaarsa Itoophiyaaf dhiyeessitu adda kuttee erga turtee booddee dhiyeessuu eegaluuf akka jirtu beeksiste. US himannaa gargaarsi kennamu haala qindoomina qabuun saamamaa jira jechuun aangawoota federaalaa fi naannoo himachuun ture. Deeggarsi kun kadhaabate. Dhaabbati gargaarsaa USAID ibsa haaraa baaseen baatii dhufurraa eegalee waggaa tokkoof yaaliif gargaarsa akka dhiyeessu ibseera. Murteen kun erga caasaa raabsaa deeggarsa namoomaa irratti jijjiiramni guddaadha jedhame taasifameen booda ta'uun ibsameera. Akkaataa jijjiirama kanaan caasaan deeggarsa nyaataa USAID dabalatee qaamolee sadaffaa hordofaniif banaadha. Lakkoofsi namoota Itoophiyaa keessa deeggarsa barbaadanii olaanaa ta'uurraa kan ka'e riiformiin kun kanneen gargaarsa fedhan bira akka ga'u waan eeyyamuuf gammachuu qabnaa jedhe USAID ibsa baaseen. Akka dhaabbati biyyoota gamtoomaniitti lammiileen Itoophiyaa miliyoona 20 ta'an gargaarsa fedhu. Kunis sababa waraana walitti bu'iinsa itti fufee fi hongeerraa akka ka'edha. USC fi UN waxabajjii waggaa darbee keessa ture saamichi raawwataa jira, uummata deeggarsi ga'uu qabuuf gahaa hin jiru jechuun gargaarsa adda kutan. Mootummaan Itoophiyaa garuu gargaarsa dhaabuun tarkaanfii siyaasaatii jechuun mormeet ture. Ergasii mootummaan qorannoo akka gaggeessu ibseera. Namoota kana keessa harka qabanis seera dura akka dhaabu waadaa galeet ture. Gargaarsa baatiiwwaniif adda citeen namoota beelaaf saaxilaman keessaa naannichatti namoonni 1,400 du'uu aangawoonni naannichaa ibsaniiru. UN jalqaba waggaa kanaa Itoophiyaa keessatti gargaarsa dhiyeessuu itti fufeet ture. Haa ta'u malee baqattoota Eertiraa, Sudaan Kibbaaf Somaaliyaa Itoophiyaa keessatti daatan qofaaf akka ta'e ibse. Gargaarsi adda cituu dura sadarkaa addunyaatti gargaarsa nyaataa US irraa argachuun Itoophiyaan sadarkaa jalqabaarra turte. Qixxee keessatti dubartiin ganna 21 dukkana moobaayilaa nama dhuunfaatti qacaramte hojjettu gurgurtaa moobaayilii irratti birrii 69,000 gowwoomsamuu hordofee lubbuu ofii galaafatte. Komishinarri itti aanaa Taajuu Nagaash yaada BBC'f kennaniin namootni 2 kaffaltii gama moobaayil baankingii raawwachuu himanii gowwoomsaa raawwachuun shakkaman hordofamaa jiraachuu waayila koo Habtaamuu Xibabuutti himan. የግለሰብ ሞባይል ሴንተር ውስጥ ተቀጥራ በአነስተኛ giddugala moobaayilaa nama dhuunfaa keessa mindaa xiqqaadhaan qacaramtee kan hojjettu Maqdas Makonnin kan jedhamtu dubartiin ganna 21 moobaayilota 4 gurgurtee namoonni bitatan 2 kanfalticha karaa moobaayil baankingii kaffaluudhaaf akkaawuntii gaafatanii isheenis itti himte. Isaan ammoo maallaqicha nama barbaadan kan biraatti dabarsuun maallaqicha ergamuu ergaa gabaabaa mirkaneessu itti agarsiisu. Isheen ammoo akkaawuntii kennitetti kan galfametti fakkaatee moobaayilota bitatan itti kennitee gara baankii adeemti. Achis maallaqni moobaayilota itti gurgurte birriin 69,000 akka hin galle itti himu. Amantaa dhaabbata ishee qacaree waan hanqistetti fakkaatee itti dhaga'amee ni dhiphatte. Kanarraa ka'uudhaan qoricha bittee manatti galtee summii dhugdee lubbuun ishee kan darbe. Hawaasni naannoo fi maatiin haala mucayyootti rifatanii saffisaan mana yaalaa geessanii yaalamaa kan turte ta'us miidhamni ishee olaanaa waan tureef lubbuun ishee darbeera. Mucayyoon kun kan gowwoomfamte akka lakkoofsa Itoophiyaa sadaasa 21tti ture. Guyyaadhuma sana baankii deemtee kan mirkaneeffatte. Guyyaadhuma sanatti lubbuun ishee darbe. Poolisiin shakkamtoota lamaan gowwoomsaa raawwatan kana adamsee qabuudhaaf hordofaa jira. Lammiilee Filisxeem 11,000 galaafatee Gaazaa mancaase ammalleettum jira. Duula Gaazaatti taasiftuun Israa'el Hamaas hospitaalota dawoo godhataa jechuun bu'uuraalee fayyaa Gaazaa irratti xiyyeeffattee jirti. Gama biraan ammoo Hamaas namoota butee harkaa qabu muraasa gadhiisee guyyaa 3f waraana akka dhaabatuuf Kaataar jaarsummaa yaalaa jirti jedhame. Hiikaa fi tasaa dabalata qaba. Waraanni Israa'el fi Hamaas erga eegalee ji'a fi torban tokko guutee ammas cimee akkuma itti fufetti jira. Israa'el hospitaala guddicha kaaba Gaazaatti argamu Al-Shifaa irratti xiyyeeffattee opereeshinii gaggeessuuf loltoonni ishee guyyootaaf hospitaalicha marsanii turan amma hospitaala seenuun to'achuu isaanii namoonni jan argan BBC'tti himaniiru. Israa'el irra deddeebiin hospitaalichi Hamaasiif akka buufataatti akka tajaajiluu fi garichi hospitaala Al-Shifaa jalaa wiirtuu ajajaa akka qabu himaa turte. Hamaasii fi gartuun Islaamik Jihaad hospitaala Al-Shifaa jalaa wiirtuu ajajaa akka qaban odeeffannoo tikaashirraa mirkaneeffachuu US's beeksifteetti. Hamaas himata kana haaluun ibsi wal fakkaataa White House'n kenname akka Israa'el hospitaalicha irratti haleellaa gaggeessituuf eeyyama kan kennuudha jedheera. Loltoonni Israa'el hospitaala Al-Shifaa qabachuu hordofee Hamaas ibsa baaseen Israa'el hospitaala Gaazaa Al-Shifaa weeraruun yakka waraanaa, yakka safuu cabsuu fi yakka dhala namaa irratti raawwatameedha jedhe. Hospitaalli kun loltoota Israa'el weeraramuu isaatiif Hamaas Baayidanii fi Waashingitan itti gaafatamaan taasisaa jedheera. Gama biraan ammoo hospitaalli Al-Shifaa onnee Hamaas ta'uu malaa jechuun dubbii himaan humna ittisaa Israa'el Leetinant Koloneel Peter Lerner miidiyaa CNN itti himan. Galmi keenya Hamaasin bakka isaan dhokatan keessayyuu baasudha. Mooraan hospitaalichaa ammoo wiirtuu opereeshinii isaaniidha. Onnee fi hundee hojii isaanii cimaa ta'uyyuu mala jedhan. Dabaluunis hospitaalicha keessa namoota baasuuf yaalaa turre tajaajiloota bu'uuraa fi boba'aa finneerra daa'imman achi jiran baasuu fi yaaluuf inkubeetaroota socho'an fiduuf yaalleerra sababni isaas Hamaas malee uummanni Gaazaa diina keenya miti jedhan.
Dhaabbata biyyoota gamtoomanitti hoogganaan dhimma gargaarsa namoomaa Maartin Griffith hospitaalonni dirree waraanaa miti jechuun dubbatan. Daa'imman reefu dhalatan dhukkubsattoota fi hojjettoota meedikaalatiif eegumsi godhamuu fi akka qabuu fi hospitaalonni dirree waraanaa ta'uu akka hin qabne dubbatan. Qaataar ammoo Hamaas lammiilee Israa'el butee harka isaa jiran keessaa muraasa gadi lakkisuun guyyoota 3 waraanni akka dhaabatuuf jaarsummaa yaalaa jiraachuutu dhaga'ame. Yaaliin Qaataar taasisaa jirtu kun US kan hirmaachisee fi namoonni 50 ta'an harka Hamaas jiran gadi lakkifamanii Israa'el ammoo guyyaa 3 waraana akka dhaabdu kan jedhudha. Reuters akka gabaasetti Hamaas namoota harka isaa jiran muraasa gadi dhiisee waraanni guyyaa 3 dhaabbachuu cinaatti dubartoonni fi ijoolleen mana hidhaa Israa'el jiran akka gadi lakkifamanii fi deeggarsi namoomaa hedduu Gaazaa akka galu kan taasisudha jedhame. Hamaas yaada waliigaltee kanaa fudhatus Israa'el garuu hanga ammaatti tolee akka hin jennee fi ammayyuu tolee akka jettuuf mariin godhamaa jiraachuu. Dirboo Caalaa hospitaala Diimaa magaalaa Sabbataatti hakiima waliigalaadha. Dabalataan achuma Sabbataatti kilinika giddugaleessaa wiirtuu jedhamus qabu. Tibbana waraana bilisummaa Oromoo fi mootummaa Itoophiyaa gidduutti mariin marsaa lammataa Taanzaaniyaatti jalqabuun wayita gabaafamu hedduu gammadan. Darbees gaafa mariin kun galmagee waraana dhaabuuf waliigalamuunsaa wayita ibsamu kilinika isaanii keessatti sa'aatii 24f tajaajila wal'aansa bilisaa kennuuf kakatan. Waa'illi koo maatii olaanaa bilbilaan wayita isaan dubbisu hiika mariin nagaa kun qabu itti maniiru. Ani Dr. Dirboo Caalaan jedhama. As magaalaa Sabbataan jiraadha. Hakiima waliigalaa fi hundeessaa kilinika giddugaleessa wiirtuuti. Wanti nuti murteessine gaafa jalqaba miidiyaadhaan argine waraanni bilisummaa Oromootii fi mootummaan Itoophiyaa marii nagaatiif biyya Taanzaaniyaatitti marii jalqabee gaafa jedhamu baay'ee gammannee jechuudha. Baay'ee gammannee waan turreef maal murteessine gaafa mariin kun milkaa'e nageenyi barbaadamu kun gaafa bu'e mariin kun milkaa'e jennaan nuti kilinika keenya kanatti tajaajila guyyaa saniif sa'a 24 tajaajila turu bilisaan kennina jennee murteessine jechuudha. Gammachuudhuma sanirraa kan kaanedha. Murtii kana akka murteessinuuf kan naga kaase rakkoo nuti keessa jirrudha. Rakkoo kana akka sadiitti ilaala. Tokko akka dhalataa Oromoo tokkootti rakkoon hawaasni keenya keessa jiru baay'ee na dhukkubsa. Keessattuu waggoota 5 darban nageenya uummanni keenya keessa ture haamilee illee waan baay'ee keenya miidhee jira jechuudha. Maaliif jennaan lolli waggoota 5 darbee ture sun lola obboloota gidduuti, lola wal ajjeesuuti, lola wal fixuu fi wal laaffisuuti. Sun akka dhalataa Oromoo tokkootti na dhukkubsaa jechuudha. Inni biraa akka nama lammii biyya tokkootti illee lolli bara waggoota 5 darbee ture kun keessattuu lolli Oromiyaa keessatti ture kun keessa koo na dhukkubsaa waan tureef marii kana gaafan dhagahu natti toleetanii jechuudha. Sadaffaa akka ogeessa tokkootti illee akka hakiima tokkootti wanti kun natti dhaga'amaa ture. Ji'oota darban keessa tarii ni yaadattoota godinaalee lixa Oromiyaa keessa busaadhaan namni baay'ee dhumaa ture jechuudha. Busaadhaan namni dhumu jechuun immoo yeroo itti tajaajilli fayyaa hikimnaan biyya keenyaa sadarkaa gaariirra jedhamu keessatti busaadhaan du'u jechuun xiqqoo baay'ee nama dhukkubsaa jechuudha ija ogummaatiin gaafa ilaalamu. Sun maaliif ta'ee naannee rakkoo nageenyati jechuudha. Busaa jechuun dhukkuba yaallamaadha. Dhukkuba ittifamuu danda'udha. Garuu immoo dhukkuba nama ajjeesudha. So uummanni keenyaaf kanaafillee kan saaxilame sababa walitti bu'iinsaa kanaan waan ta'eef inni kun akka ogeessatti inni kunis baay'ee na dhukkubsaa jechuudha. Hawwiin ani qabu amma mariin jalqabe kun akka milkaa'udha. Qaamni amma mariirra jiru kun waraanni bilisummaa Oromootis mootummaanis hanga danda'ameen uummanni qalbii isaanii fannisee akka isaan eegu hubachuu qabu jedhee yaada. Hubataniis jiru. Kanumaaf wantichatti deemanis saniif galatatu isaaniif mala. Ammas garuu waan kompromaayis ta'u karaa lachanii kompromaayis ta'e mariin kun nageenyaan xumuramee uummanni keenya nageenya irraa fagaate kan nageenya dheebote kana deebi'ee akka argatuuf waan kana. Biyya Ahmed Itoophiyaan galaana diimaarraa ulaa qabaachuun akka maluuf erga ifa godhanii as dhimmi kun ijoo dubbii ta'eera. Dhimmi kun Itoophiyaaf Eertiraa gidduutti dhibdee guddaa ta'aa sodaa jedhu ka qabanis jiru. Guyyaa kaleessaa ministeerri muummee Abiy Itoophiyaan karaa seeraa biizinasiin ala kanaaf jecha biyya kamuu waliin lola keessa hin seentuu jechuun paarlaamaa irratti dubbatan. Garuu immoo dhimmi kun ammatti furmaatan arganne taanaan boru wanta uumamu hin beeknu jechuun isaanii shakkii biraa keessa kan galchudha jedhu namoonni. Yuunivarsiitii Finfinneetti barsiisaa fayyuu saayinsii siyaasaa akka ta'an kaadhimamaa PhD Shimallis Haayiluu mootummaan ministeera muummee Abiy Ahmed dhimma ulaa galaanaa irratti xiyyeeffannoo gochuun tarsiimoo alaa biyyattiin qabdu irratti jijjiiramni jiraachuu kan agarsiisu ta'uu BBC'tti himan. Waa'ee lakoo hiikaa fi tasaatu dubbise. Dhimmi galaana diimaatii fi naannoo isaanii wal qabatee jiru biyyoota gaanfa Afrikaa jiraniifis biyyoota naannoo Arabaatti naannoo isaaniitti dhiyaatanii jiraniif naannoo murteessaadha. Maaliif jiyoogiraafikaalitti dhiyaatanii jiraatu. Kana qofa osoo hin taane biyyoota addunyaa kanarratti dhiibbaa geessisuu barbaadan hundaaf baay'ee murteessaadha. Koliidarii daldalaa humni waraanaa baay'een irra socho'uu danda'u, meeshaaleen sekuriitii guddaan irra socho'uu danda'u waan ta'eef biyyoonni addunyaa kanarratti dhiibbaa geessisuu barbaadan fi biyyoonni naannoo isaaniitti dhiyaatanii jiran
naashinaal sekuriti isaaniitii walitti hidhatamee jira jechuudha. Kanaaf Itoophiyaas naannuma sana kan jirtu dhiibbaan naannoo galaana diimaa irratti gaggeeffamu Itoophiyaa daayirektirii argata jechuudha. Amma kan jechi jedhamaa jiru foreign policy Itoophiyaatti revised ta'e jechuudha. Mootummaan amma jiru naannoo sanitti dhiibbaan geessifamu teenyee ilaaluu osoo hin taane itti dhiyeenyaan hordofuun baay'ee barbaachisaadha. Itoophiyaan galaana diimaa qarqara galaana diimaa argachuu qabdi. Naannoo sanitti daldala gaggeeffamu dhimma sekuriitii gaggeeffamu irratti akka biyya tokkotti hirmaannaa gaggeessuu qabnaadha kan isheen jettu. Yeroo ammaa kana hoo xiqqaate biyyoonni 11 ol ta'an buufata waraanaa qabu naannoo gaanfa Afrikaa kanarra. Buufanni waraanaa naannoo gaanfa Afrikaa jiru kun biyyoota gaanfa Afrikaa kan eeguudhaaf kan dhufee miti. Humni waraanaa Chaayinaa fi Ameerikaa naannoo san jiru walgaarreeffannaadhaan malee waliigaltee tolfateeti miti kan jiru. Kanaafuu walgaarreeffannee warra gurguddaa gidduu jiru biyyoota hiyyeessa naannoo san jiran irratti dhiibbaa geessisuu danda'a kan jirudha. Ija saniin ani ilaallama. Kanaafuu akka kootiitti gaaftii Itoophiyaan kaasite genuinelyidha. Ituma tariiti biyyoonni kun Itoophiyaafis ta'e biyyoota gaanfa Afrikaa birootiif yaaddoo ta'uu baatanii Itoophiyaan fedhii qabdurraa kaatee gaaffii kana kaasuu hin dandeessu turte. Inni kun baay'ee akka ibsa dabalataati yookaan immoo current issuedha. Gaaffiin Itoophiyaan naannoo galaana diimaatii fi qarqara galaanaa argachuu qabdu gaaffii dhaabbataadha. Constant or permanent national interest jedhama. Garuu yeroo garagaraatitti geopolitiksiin naannoo san jiru immoo yaada dabalataa fiduu danda'a. Kanaafuu humni waraana biyyoota garagaraa achi beez godhachuun isaa akka dhimma ishuu ammaatti current ishuu akka dabalataatitti malee beezikii miti jechuudha. Gaaffiin Itoophiyaa beezikilii naannoo qarqara galaanaa argachuudha malee humni waraana naannoo san buufate dhiibbaa waan geessisuuf isa qolachuuf miti. Sanirraallee adda baafamee ilaalamuu qaba. Tariitii muummeen ministeeraa garuu akkaataan isaan itti ibsan keessumaa uummanni Itoophiyaa bara 2030 miliyoona 150 galaa sana booda namni waan nyaatu gaafa dhabu waan godhu hin beeku. Waan uumamu hin beeknu jedhanii gaafa dubbatanii haasaa dippiloomaasii miti laata yookiin immoo tariin biyya biraa sodaachisuu wayii of keessaa qaba kan jedhanii dubbatanii jiru namoonni maal hubattu isin? Muummeen ministeeraa dippiloomaasiin tokko jechoota kana gara pireemodoo godhee gaariidha kan jedhu inni bifa garaa biraatiin ibsamuu hin danda'a. Garuu haqni lafa jiru bifa saayinsiitiin olaallee uummanni kun baay'eedha. Baay'achaa deemaa jira. Alatti ba'uu barbaada. Daldalli dinagdeen babal'achuuf isaa hin barbaada. San hin taane taanaan rakkoo akka uumu kun wal nama hin gaafachiisa. Qorannoowwan garaagaraa gaggeeffamaa jiru waggoota 3 darban kana gamtaan Awurooppaa biyyoonni Awurooppaa hundi lola Itoophiyaa keessatti dhaabbachuu qabatanii kan isaan kaasan primarily uummanni kun gara waraana walitti gallaan bittinnaa'uun uummata kanaa gaanfa Afrikaa qofa osoo hin taane Awurooppaa dhiibba guddaan irraan gaha. Bulchiinsi muummee ministeera Abiyyi Ahmed bulchiinsa kana dura ture bulchiinsa Adduwaa yookiin Ihaadig irraa addatti waa'ee dhimma galaanaa kanarratti maaliif xiyyeeffate isinitti fakkaata? Waan addaa maal kaasan? Egaa mootummaan kamuu dhufu foreign policy isaa keessatti daarekshinii garaagaraa mootummaa godhatee akka ta'utti lafa kaa'a. Foreign policy'n domestic policy irraa dhufa. Waggoota 20-30 booda biyya guddoo fi addunyaa irratti dhiibbaa geessisuu dandeechu ijaaruu barbaannaadha kan isaan jedhanii. Foreign policy haaraan draft godhamee ture. Draft san keessatti clearly lafa kaa'amaa ture. Waggaa 3 dura ispoortiin akka barbaachisu, reedsii irratti dhiibbaa geessisuun akka barbaachisu. Haala qabatamaa baha Afrikaa gaanfa Afrikaa keessa jiruu fi dhiibbaa biyyoonni biraa naannoo kanatti gaggeessanii wal qabatee wanti kun dhugoomuunsaa ammam isinitti mul'ata? Karaa lamaan ilaalamuu qabadee yaadaani. Tokkoffaa dhimmi kun anna viijiniiti. Wanni viijin jedhamu kun immoo karoora waggaa 5-10 miti. Maybe waggaa 15, 20, 30, 40 haa ta'u garuu biyya tokkoof daarekshinii waan lafa keechuudha. Kanaafuu yeroo dheeraa kan fudhatu garuu adeemsa keessa uummata amansiistee addunyaa amansiistee kan lafa keessudha. Inni lammataa garuu addunyaa kanarratti jijjiiramni biyyoonni barbaadan gurguddaan kan dhufu yeroo sirni addunyaatti jijjiiramu. Addunyaan amma jijjiirama sirnaa keessa jirti. Itoophiyaan haala addunyaan itti jijjiiramaa jirtu kana ji'oopolitiksii kana sirriitti hubattee isa keessatti gaaffii barbaaddu kana keessaa hamma muraasa deemuu dandeechi yaada jedhuun qaba jetta. Maaliif sochiin addunyaan sirna jijjiiruu keessatti wantoota baay'ee jijjiirama waan ta'eef I think so yeroo baay'ee murteessaadha. Garuu immoo akkuma ati kaaste yeroo baay'ee sodaachisaadha. Yeroo waan qabdullee itti dhabdu yeroon akkasii of eeggannoodhaan haala hiriira humna addunyaa sirriitti addan baasne taanaan yeroo waan qabdullee of harkaa dhabdu waan ta'eef hiriira isa sirriitti hubachuun humna addunyaa kanarra jiru sirriitti